Yakkamticha Seenessa gabaabaa barreessaan Kaliil Jibraan Kaniikee fi seenessi Muhammad Nuuraad. Dargaggeessa qaaman cimaa beelli laaffise tokkotu daandii cinaa taa'ee nama dhufee darbu hunda jala harka qabatee kadhate. Osoo beelaa fi miidhamni hamilee isa dararu sirba kufaatii jireenya isaa irra deddeebi'ee sirba. Kadhaa. Galgala hidhii fi arrabni isaa ni goge. Harki isaa garuu akkuma garaa isaa duwwaa jira. Akkuma ta'etti of jajjabeessee deeme. Magaalaa keessaa ba'e. Gaaddisa mukaa jala taa'ee akka malee boo'e. Osoo beelli keessa isaa nyaatu ija isaa imimmaaniin coollofte samitti ol naannessee akkas jedhe. Yaa Waaqayyo, dureessa bira deemee akka na hojjechiisu gaafadheera. Garuu huqqina koo laaleen ari'e. Barachuuf mana barumsaas dhaqeera. Waanan maallaqa hin qabneef na gargaaruu didan. Hojii ittiin biddeen argachuu danda'u hunda yaaleera. Garuu naaf hin milkoofne. Abdii kutannaan kadhachuutti darbe. Namoonni mana kadhannaatii deebi'an na ilaalanii dadhabina yookaan masluufummaa isaati malee humna qaba. Kadhachuun qabu jedhan. Yaa Waaqayyo, haati koo na dahuun fedhii keen ture. Amma addunyaan kun osoo hin gahin gama keetti na deebisaa jirti. Tasuma haalli isaa jijjiirame. Lafaa ka'e. Ijji isaa kutannoo cimaa agarsiisti. Damee mukaarraa ulee cimaa fi guddaa tokko murate. Ulee isaa gara magaalaatti qabee sagalee koo hanga danda'e ol kaasee biddeena sikadhee na diddee jirta. Jabina irree koon nan fudhadha. Maqaa dhiifamaa fi jaalalaatiin biddeena isin kadhee na dhaga'uu diddanii jirtu. Amma karaa cubbuutiin nan fudha jedhe sagalee ol kaasee. Waggoota itti aanan gurbaan dararamaan kun hattuu nama ajjeesu kan lubbuu guraaru ta'e. Nama isa mormi hunda ni cabsa. Kanaanis qabeenya guddaa xiyyeeffannoo namoota aangoo qabanii hawwate horate. Hiriyoonni ni jaju. Hattoonni biroo itti naafu. Uummanni ni sodaata. Qabeenyi maqaa fi sobaan horate amiira yookaan mootii biyyaa amansiisee magaalattii keessatti itti aanaa ta'ee muudame. San booda hanni seera qabeessa ta'e hacuuccaan abbootii taayitaatiin deeggarama. Hiyyeessa cabsanii irra darbuun waan barame ta'e. Cubbuun gamtaan raawwatamee gamtaan faarfama. Akkasitti ofittummaan nama fayyaaleyyirraa yakkamtoota, ilmaan nagaarraa waan badoota nama ajjeesan uume. Jaalalli qabeenyaa ganamaa isheen xiqqoon akkanatti guddattee harka dhibba taatee deebitee ummatumaa leelti.